Koree qindeessituu dhaabbata tajaajila hawaasummaa Dirree Dahawaa keessaa tokko kan ta'an Aadde Hamdiyaa Yuusuf OBN Internationalitti akka himanitti dhaabbata kana hundeessuun kan barbaachiseef dhalattoonni magaalattii biyya alaa jiraatan walitti dhufuun haalattiin misooma magaalaa Dirree Dahawaa keessatti qooda isaanii bahan mari'achuuf jedhan. Dirree Dahawaa Civic Organization ji'a darbee November keessa walgahii magaalaa Minisootaatti magaalaa koo keessatti goone waajjira Dirree Dahawaa Civic Organization jedhu hundeessuudhaaf murteessine. Wanni hundaa'ee fi hawaasa magaalaa Dirree Dahawaa keessa jiru sagalee ta'uudhaaf tajaajila yookaan gargaarsa adda addaa karaa fayyaa akkasumas illee karaa siyaasaatiin akkasumas illee karaa diinagdeetiin humna ta'uudhaaf lammeessaallee magaalaa lakkuu kana keessatti tajaajila adda addaa hawaasa isaatiif kennuudhaaf dargaggoof manguddoo teenya ijoolleedhaaf akkasumas waan adda addaa tajaajila kennuudhaaf qophaa'ee saniif hundaa'e. Hanga ammaatti koree nama 16 of keessaa qabu filachuun torbeedhaan wal gahanii akka mari'achaa jiran kan himan Aadde Hamdiyaan hawaasni biyya alaa jiraatu carraa argate hundatti fayyadamee haalattiin rakkoo hawaas dinagdee biyya keenya keessatti mul'atu furuun danda'amu irratti walitti dhufee ijaaramuun murteessaa akka ta'e himaniiru. Guyyaa February 8 guyyaa waajjirri kun eebbifamu hawaasni magaalaa lakkuu magaalaa Minisootaa keessa jiru cuftinuu affeeramee jira. Nama Dirree Dahawaa nama magaalaa adda addaa jechuudha. Guyyaa san yeroo eebbifama kana tajaajila kan nuuf deemnu hawaasaaf ni ibsina. Yaada keenyallee ni ibsinaa fi akkasumas illee yaada hawaasaa dhaggeeffachuudhaaf isaanii wajjin mari'achuudhaafis qophiidha. Namni biyya alaa jiru kun carraa tokko qaba. Carraan inni qabu carraa hawaasa isaa kan biyyatti hafe gargaaru waan asitti if gargaaruu dandeenyuu fi hawaasa keenya gargaaruuf carraa qabna. Karaa diinagdeetiin akkasumas illee karaa fayyaa karaa barnootaatiin carraa kan itti fayyadamne hawaasa keenya kan biyya jiru wajjin wal mari'annee akka gargaarru guyyaa sana akka namni hawaasni magaalaa lakkuu tana keessa jiru namni Oromoodha akka nuraanaaf najeetiin affeerraa dabarsaaf. Akka nama Oromootti hawaasni Oromoo nama garaa bal'atu nama saba isaa jaalatu. Dirree Dahawaa Civic Organization jaaruun kun Dirree Dahawaa qofa moggaatti baasuu miti. Namni amma akka faamilii qabdutti dargaggoon takkaa fi dubri tokko walitti dhufa wal fuudha ilmaan horaa mana fi ijaarrata. Namni mana jaaree akkasumatti mana ala bahee ganda jaaree qabalee akkuma jaanitti araddaa ballachaa deema. So Dirree Dahawaan oggaa jaaramte akkasumatti illee Haramaayaa naannoo isiidhaa Awwadaay Adaree Hirnaa Ciroo cuftinuu yoo bakkuma jiruun namni magaalaa jiru keessa jaaramuun waan barbaachisaadha. Bakka jiruun yoo akkasi jaarame waliigala Harargeellee jaaruu dandeessa. Harargeen yoo jaaramte kutaa adda addaa akkasumatti Wallaggaa Arsii Jimma keessa namni yoo jaarame waliigala Oromiyaallee jaaruu dandeessa. Namni hagi tokko yeroo walitti dhufe bu'aa hedduu namaaf buusuu danda'a saba isaatiif. Haalli yeroo ammaa biyya keessa jiru mijaawaa waan ta'eef hawaasni Oromoo biyya alaa jiraatu ijaaramee ogummaa qabuu fi waan danda'u hundaan biyya isaa akka yaadatu Aadde Hamdiyaan dhaamaniiru. Especially yeroo biyya alaa jirtu kana wanni carraa nuti qabnu hawaasa keenya ka duubatti hafe san gargaaruun dirqama Oromummaatti dirqama nama waan qabnu jecha carraa kana itti fayyadamne bakkuma jirru yoo jaaramne waa gochuu dhiisuu osoo hin taane waan xiqqaa takka yoo arra goote borullee deebitee waan guddaa godhuu dandeessa. Yoo walumaa gala itti dhiiftee teessee if dura tarkaanfachuu waan hin dandeenyeef carraan amma qabnu carraa bareedaadha. Kanaafuu bakka jiru namni keenya yoo wal jaaree sadarkaa itti aanu irratti if dura deeme dandeettii adda addaa namayyuu qaba. Ati yoo doktora taate dandeettii fayyaa tajaajila kennuu dandeessa. Akkasumatti illee nama diinagdeetiin nama biizinasaatiin nama barnootaatiin waan ta'e jecha sagaleen nama jaarame sagalee hedduu cimaadha. Namni jaaramne mirga isaatiif falmachuu hin danda'u, mirga isaallee gaafachuu hin danda'u. Kan jaarameetu mirga isaallee gaafachuu waan danda'eef dhaamsi kiyya tokko bakkuma jiru namayyuu yoo jaarame sadarkaa itti aanutti ol tarkaanfachuu danda'a jeetiin abdii guddaa qaba.